Appiliin maali yookaan faayidaan isaa hoo? Appiliin nyaata addunyaa keessatti jaalatamaa fi filatamaa ta'ee fi fayyaa keenyaaf gahee guddaa kan taphatudha jechuudha. Faayidaawwan 10 ol qabu. Isaanis fayyummaa onnee, bullaa'insa nyaataa ni fooyyessa, sirna hargansuu qaama keenyaatiif ni fayyada, fayyummaa lafeetiif akkasumas fayyummaa gogaatiif, fayyummaa sammuu keenyaatiif, sammuu keenya ni cimsa, dhibee sukkaaraa nurraa ittisa, ulfaatina qaamaa hir'isuu akkasumas kaansarii ni ittisa, alerjikii garaagaraa nurraa ittisa jechuudha. Faayidaa isaa kana tokko tokkoon ni ilaalla. Chaanaalii kiyya subscribe gochuu, comment, like, share walii qoqqoodanii dabarsuu immoo hin dagatinaa jechuudha. Maal of keessaa qaba appiliin? Appiliin faayidaa isaa itti deebinee ilaalla. Qabiyyeen appilii maal inni? Tokko antioksidaantii of keessaa qaba jechuudha. Wantoota free radical jedhaman qaama keenya keessaa dhabamsiisuun dhibee kaansarii fi alerjikiin carraan saaxilamuu keenyaa ni xiqqeessa jechuudha. Free radical wantoonni jennuun wantoota yeroo bullaa'insi nyaataa gaggeeffamu haftee isaatii jechuudha. Kanaaf kaansarii garaagaraatiif alerjii garaagaraatiif nu saaxiluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Itti aansee immoo qabiyyeen inni of keessaa qabu faayibarii of keessaa qaba. Nyaata faayibariidhaan guutame keessaa tokko waan ta'eef sirna bullaa'insa nyaataa keenyaatis nu gargaara jechuudha. Akkasumas gogiinsa garaallee nurraa ittisaa jechuudha. Asii immoo vaayitaamin C of keessaa qaba. Qaamni keenya oomishuu danda'uu fi kuufachuu hin dandeenye. Kanaaf ittisa qaama keenyaa ni dabalaa jechuudha. Itti aansee vaayitaamin K, maagneeziyem, pootaashiyeem waan of keessaa qabuuf fayyummaa lafeetiif nu fayyada jechuudha. Vaayitaamin E, vaayitaamin B1, vaayitaamin B6 of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf qabiyyee kana waan qabuuf faayidaa hedduu fayyummaa keenya keessatti gahee guddaa taphataa jechuudha. Mee faayidaa isaa tokko tokkoon ilaalla. Faayidaan isaa tokko onnee keenyaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Rakkoo garaagaraa onnee keenyarraa ittisa, dhibeewwan sirna marsaa dhiigaatiin wal qabatanii fi onneedhaan wal qabatu kan akka kaardiyoovaaskuulaar jennu. Fakkeenyaaf kan akka dhiibbaa dhiigaa kana nurraa ittisuu irratti akka dhibee kanaaf hin saaxilamne taasisuu keessatti gahee guddaa taphata. Akkamitti yoo jenne koolesteroolii LDL jedhamu maa of keessaa hin qabu. Koolesteroolii HDL jedhamu of keessaa qaba jechuudha. Koolesterooliin HDL jedhamu kun immoo nu fayyada waan ta'eef koolesteroolii nu miidhuu danda'u qaama keenya keessaa dhabamsiisa jechuudha. Kanaaf gaafa kana onneen keenyaa fi sirni marsaa dhiigaa keenyaa qaamonni sirna marsaa dhiigaatiin wal qabatan, hidda dhiigaatiin wal qabatan inni kunniin fayyaa qabeessa akka ta'u taasisa, dhibee garaagaraa nurraa ittisa jechuudha. Itti aansee sammuu keenya nuuf cimsa. Sammuu nuuf cimsa yoo jennu akkamitti nuuf cimsa? Sammuun keenya cima akka ta'u taasisa jechuudha. Wantoota qaama keenya keessatti, sammuu keenya keessatti akka nyaataatti barbaachisu of keessaa qaba waan ta'eef sammuu keenya nurraa ittisa. Akkasumas immoo dhibee dagannaa, fakkeenyaaf dhibee irraanfachuu, waan garaagaraa irraanfachuu, daayimenshaa, alzeemer diiziis kan jedhamu kana nurraa ittisaa jechuudha. Fayyummaa sammuu keenyaatiif baay'ee faayidaa qaba waan ta'eef. Itti aansee immoo ulfaatina qaamaa hir'isuunis ni beekama jechuudha. Ulfaatina qaamaa akkaataan inni itti hir'isuu danda'uun maal inni kun baakteeriyaa fayya qabeessa ta'an qaama keenyaaf fayyadan inni sun appilii akka sooratu taasisaa. Yeroo kanatti immoo ulfaatinni qaama keenyaa fi coomni qaama keenya keessa jiru akka hin daballe taasisaa. Yeroo kanatti ulfaatinni qaama keenyaa hir'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Itti aansee kan jiru maal inni dhibee sukkaaraati. Dhibee sukkaaraa gosa lammaffaa akka hin saaxilamne nu taasisaa jechuudha. Akkaataan inni itti nu taasisuu danda'u hammi sukkaaraa yookaan gulukoosii qaama keenya keessa jiru madaalawaa taasisa jechuudha. Kanaafuu saaxilamummaa dhibee sukkaaraa gosa lammataatiif akka hin saaxilamne baay'ee nu gargaara jechuudha. Kanaaf dhibee sukkaaraa keessatti illee gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa kaansarii ittisa. Kaansariiwwan akkamii? Kaansarii akka afuuffee fincaanii, kaansarii akka harmaa, kaansarii akka kalee, kaansarii akka finxiixxaa jedhamuu fi kanneen qaama keenya keessatti kaansarii garaagaraa nurraa ittisa jechuudha. Sababni isaa firii raadikaal wantoota jedhaman kana dhabamsiisuudhaan beekama waan ta'eef namoota kaansarii qabanis yoo appilii fayyadaman akka itti hin cimne jechuudha. Dhibeen kun akka itti hin cimne baay'ee isaan gargaara jechuudha. Itti aansee fayyummaa maaliiti? Dhugaatii jechuudha. Sirna kan biraa immoo sirna hargansuu keenya gaarii taasisaa jechuudha. Sirni hargansuu keenya akka gaarii ta'u taasisaa. Dhibee akka asmaa yookaan immoo asmii jedhamu yeroo baay'ee beekamu kana ittisuudhaan ni beekama jechuudha. Alerjii garaagaraa faayidaawwan isaa keessaa alerjii garaagaraa nurraa ittisa waan ta'eef inni kunis faayidaa guddaa qaba jechuudha. Alerjii garaagaraa nurraa ittisaa. Even yeroo alerjii qabaannis yoo isa nyaanne haga tokko qaama keenya akka miidhamne taasisaa jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa guddaadha. Akkamitti faayidaa isaa kan argachuudhaaf immoo dirqamni nuti raawwachuu qabnu jira. Wantoota sadii dirqama wantoota gurguddoo sadiitu jira jechuudha. Haala qabiinsa qulqullina keenyaa fooyyessuu,
Kana yoo jennu appilii sirriitti dhiquu qabnaa jechuudha. Maaliif jarmii garaagaraatiin fakkeenyaaf wantoota waan garaagaraatiin faalamuu danda'a waan ta'eef tuttuqqii garaagaraatiin faalamuu danda'a waan ta'eef faayidaa isaa caalaa miidhaan isaa akka nutti hin dhufne haala qabiinsa isaa fooyyessuun barbaachisaadha. Harka keenya saamunaadhaan dhiqachuun barbaachisaadha. Akkasuma immoo meeshaa appilii ittiin dhiyeessinu sanas seeraan dhiquun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa quncee appilii odoo irraan quncisin qola isaa kan gubbaa san odoo irraan quncisin akkasumatti soorachuu qabnaa jechuudha. Argitanii jirtuu miree namoonni waan akkasitti ciffatanii fi faayidaa guddaa qaba. Kan biraa appiliin fayya qabeessa ta'e fayyadamuu qabna. Kana jechuun kan hin madaa'in, kan wantoonni garaagaraan tuttuqin, kan hin faalamin jechuudha. Kan hin shamin. Haala kanaan yoo fayyadamne fayya qabeessa taasisuu danda'a waan ta'eef faayidaan appilii himameen dhumamu waan ta'eef appilii tokko guyyaatti nyaachuu jechuun doktora tokkoon laalamuu jechuudha. Kanaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba. Appiliitti fayyadama. Barnoonni an guyyaa har'aa isinii kennu kanuma. Kanaaf sirna nyaataatii fi dhimmoota fayyaadhaan wal qabatan argachuudhaaf chaanaalii kee subscribe gochuun dagatinaa, share walii gootanii walii qoqqoodanii wal biraan ga'uun dagatinaa, like, comment waan fooyyessuu qabu irratti immoo comment akkanaa gootanii isiniin jedha. Jabaadhaan Mustafaa Fayyooti nagaan naa tura.